Abdii sirriitti daldalaa jira sin dhaga'u. Hojjetateera na poolisa. Itti roobsaniiru bari isatti koo dhugaa. An guyyaarraa sa'aatii amma kaasee Kiristaan luka buutu Yesuus. Ni mucaa kana gaafa inni islaamu daqiiqaa muraasa booda islaamummaa qabatee liivii seenee islaamummaan damma islaamummaan aananii qalbii teessan qulqulleessaa waytuma inni jedhe balaw maaltu deemaatiin hin jiraa jedhe wallaahi hin beeku. Amantaa islaamummaa keessaa gara amantaa kiristaanaatti lammaffaa deebi'uu manna addunyaan amma jirurraati garagaraa haadha kootti lammaffaa deebi'uu naa Shuf taphattoonni keenya tokko kontiraataa isaanii kan waggaa waan xumuranii jiraniif garee amma keessa turan kontiraataa birrii miiliyoona 16 kan waggaa kontiraataa fudhatanii turanii amma kilaba isaa jalqabaatti nagaadhaan deebi'ee jira. Taphataa tokko duwwaan nu jalaa miidhamee inni iyyuu yaalarra jiraan ni deebi'a. Ililililil jettanii inni ililchina gaafa inni dhufes. Gaafa inni deebis inyi jettanii hin boo'ina. Ammallee waan inni isiniimu anis Sumayyaa yoo hidhaanaa baaste Oromoon jechuudha fuudhee haadha manaa godhadhee ilmaan irraa horee. Abdii sirriitti daldalaa jira sin dhaga'u. Hojjetateera na poolisa. Itti roobsaniiru bari isatti koo dhugaa. Antaate sagetti malee. Ayyaayee baqa. Wayye salaam alaikum. Waalaikum assalam. Waalaikum assalam itti. Hin guunne tamma guuti malee. Guuteera waarsi wajjin guutu malee. Ana wajjin immaan qoosta warra kaanitti hin taphatta. Warra kaaniin salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itti jira. Abdii malee nama nama nuti. Dhugaa rabbi sammaa sirrii keetti dhugaa. Waan guddaa na barsiiste maantee dhugaa rabbi. Takkaan nakkaane waan akkasi. Yaa. Iyyuu baay'ee waan taasise manuufa waan hundumaa sitti kaase malee abdii mataa isaaf tun qabde waan sitti kaase. Yaa dhugaa rabbi. Hundumtuu bu'aa mataa isaatiin maqaataa jira abdiis ta'e maalis ta'e. Abdiin sin dhaga'u. Hundumtuu karaa daldala isaatiin si gurgurachuu barbaada beektaa. Abdiin sirriitti daldalaa jira sin dhaga'u. Hojjetateera na poolisa. Itti roobsaniiru bari isatti koo dhugaa. Antaate sagetti malee. Ayyaayee baqa bu'aa. ስማርት ናችሁ ይመቻችሁ ወላሂ isinitti haa tolu isiniif quunnee jiraani andurumaa namni kenna barnootan qabu mahayyimno donqooroono jazbaano wanni jedhuuf kanaa ibara isaan keessaa walitti dawwalaniitii taphatanii qoosaadhaa godhanii ummata kenna donqooroo jazbaa kanarraa birrii uro yoo baratte argite siistama ittiin nyaattu siistama ittiin nama gowwoomsituun dabalata kanaaf baradhaa isin jedha mee namuma kenna tokkocha kabiba kanaan ummata kenna nyaate argitan yellam keessattuu ummanni kenna kasi komandootii fi kaar argi lamastat bichaanu akka saree maraatee hudduu ol qabatee qabee balbal gargaaruu qabna bira dhaabachuu qabna kanaaf እናንተ እኮ መሃይሞች ናቸው ደዩሰኒ ሉጢደኒ tuwaannani wanni isiniin jedhuuf kanaaf ibara mastat bakka kanaaf bar waan kennitu bakka itti kennituuf nama kennituuf beeksisin jedhe diraamaa isin irra dalagamu argatanii ይመች አባቴ መማር ለዚህ ነው የሚጠቅመው እንዴት ህዝብን እንደምትበላ ታውቃለህ ማለት ነው ከነ ከበረተ በለ ከበረተ ያትየቱን ሚዲያ መከነራ ታዬ ሲያሰ መከና ጠነጠነ በረተ ሸከ ጉዳዶ ለማይዳ ጉዳዳ ካትየቱን ዮማ ሃይሚን ተኩ ነምን ወይ ዱፌ ግሉኮሲ ትነቀ አላሁ አክበር ረሱላ መነማ ሰኒ ቀባቴ መስጊድ ደረ ሰደቃ ጉሩ ዳፎሊ ገደም አቀርቃረሙ ኢንተርኔት ይከነን ዳይማ ፉዳኒ ይከነን እንዲ ትረገጣለ አከነኛ ተምተቻደ kanaaf umrii kiyya guutuu asirra taa'ee irriba hamaa keessa jirtaa dammaqisiin jedha mee argitee qoosaa jedhu si rakkoostu ammoo fi obboleessa abdii raggaasaatiif harka akkanatti wali qoosee bakka wanna dha mistira kan ammoo hunduun beeti bar walirraa beeti mashaqqala alabat ammoon gaafa gara amantii islaamummaa dhufe sab godheet dubaay kana deemee shaqaaqqalateet booda iqaamaan irratti gubattee hannaa fi garagara kanaan maal itti toluu didee iqaamaa irraa jaddaduu dennaan tamallishaalloo aga guurate Higale sanuu duula nu goone namni aga sanuu naqqee birriitti kennuu dhiise ammoo kiyya bataam iqirtaa argilinya baate hiree si qabe viidiyoo lamaan takka sirra hojjadhe akka shamarri ta'e mahayyimiin birrii sitti hin kennine hiree si harka qabe I'm really sorry bro deebi mee kootu deebi takkaa deebiitti ummata kana bazabbazetillee An guyyaarraa sa'aatii amma kaasee Kiristaan luka buutu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo Abdii har'aa kaasee nagaa sii dhaameera.
nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. Akkuma beekamu obboleessa kiyyaa Abdii Raggaasaa duukaa uummanni Islaamaa alaaf keessa jiru itti dadhabdanii gatii guddaa kanfaltanii hanga guyyaa har'aatti aarsaa isinirraa barbaachisu kanfaltanii akka inni yaalamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuu fi dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo nun fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii nama cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Masjida ijaaruu, amantii kana beeksisuu, garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu keessatti namoota rakkatan gargaaruu fi namoota immoo gara islaamummaatti waamuutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa, jibbamaa, hidhamuudhaaf barbaadamaa, baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo abdiitti dabalamee erga dhufe qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa har'aatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa islaamummaati. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun anarrattis obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo dirqama kooti. Kanaafi waa walitti qabnu immoo islaamummaa waa wal harkaa qabnus islaamummaa kunoo islaamummaa keessan isiniif deebiseen jira. An guyyaa har'aa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaa guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jirru intala kaleessa lafanni ciisaa jirutti wajjin nyaata wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaan dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aafii jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'ii. Nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffadhu tokko iyyuu hin qabu. Amantii walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal'aannachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa geggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuudha. Qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun inni dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaafiyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii Raggaasaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaadde du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uu hin qabdu, Arsii ta'uu hin qabdu, Baalee ta'uu hin qabdu, bakka biraa ta'uu hin qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan sii dhaamuu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture. Itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni sii sodaatu boriilee lubbuu kee namni balleessu. Haayider Abdii Bilisummaa fi
maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti nu barbaada. Lafa deemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebinaa. Nagaan turaa. Nageenyi Rabbi isinirraa jiraatu. Uummata koo uummata Islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa. Isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin Waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre. Maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuun miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa Waaqayyoo isiniin kadhadha. Ciao. Amma inni kun amantii gadhiise baga gadhiise mirga isaati. Dhufee ture baga dhufe mirga isaati. Ililililil jettanii inni ililchina gaafa inni dhufes. Gaafa ni deebis inyi jettanii hin boo'ina. Abdiin dhimma dhuunfaa isaatiin rakkoo dhuunfaa haadha manaa wajjin hin qabuuni kan zayitiin itti namu. Amantiidhaan isa kana waliin qabsiisina. Asitti too. Namicha tuyyi dhaloonni darbe namaa dhaloonni ammaa akka namaati dhaloonni dhufu akka wayiiti. Nuti akka namaati malee nama miti haala amma keessa jirru. Barrii bannee nama alaa olitti galchinee qe'ee keenya diinqa keessa maaltu jira bukoon keenya maali namni alaa dhufe akka inni nu baru hin goonu. Isa kana hanqina akka sabaatti qabnaa akka amantiittis qabna furadhaa. Liqinsa. Mi'a fachaa dubbiin akkas miti mi'a fachaa. Tokko bade jedhan maraataan eeboo gabaatti darbate. Ajandaa dhimma amantiitiin wal qabatee deemu keessas galee sin beekuu galuu sin barbaadu. Hadha garuu wanti na dubbachiisuu dhufee dhugaa wayiin isinitti hima. Obboleessi keenya kuni abdiin yeroo darbee miidhamee ture. Dhugaa wayii barree dhugaadhaan wal gargaarra. Abdiin dhimma dhuunfaa isaatiin rakkoo dhuunfaa haadha manaa wajjin hin qabuuni kan zayitiin itti namu. Amantiidhaan isa kana waliin qabsiisina. Asitti tokko. Amantiidhaaf jecha miti kan zayitiin itti namu. Amantiidhaanis waliin qabsiisina. Abdiin gargaaramuu qaba akka namummaatti. Akka Islaamaatti obboleessa keenya Islaamaa bira dhaabbachuun dirqama qaba. Akka namummaatti obboleessa keenya namummaa obboleessa keenya Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Dubbicha fudhatanii qeetti hin galinaa. Gaafan jedhu fudhatanii gara amantaatti hin fiiginaa. Dogongorri keenya immoo akka amantaatti nu hin qabnu. Gaafa namni tokko gara amantaa musliimaa dhufe hin faarsinaa ajandaa godhatanii jalan fiiginaa. Nuyi jecha miti namni sun gad dhufe. Yoo dandeessan gadi qabaa manatti barsiisaa waa'ee amantaa. Gaafa inni keessaa gales ajandaan godhinaa duukaan iyyinaa dhiisa. Amantiin Islaamaa hanqina hordoftootaan qaba. Hordoftoota biiliyoona 2 ol qaba. Amantii faarsee kan akkana caala jechuun numne na hubadhaa dubbiin deemuuf warri amantaa biraallee. Hanqina keenya nutti ofitti mataa jirra. Ilaame qaawwi xiqqoon isi gaafa banamte qaawwa sanaan akkana olaranne qaawwa sana maaliif bal'imna? Maaf dhanne qaawwatti hin duuchine? Akka sabaatti akka amantiitti. Ilaa dhugaa walitti himnee yoo dandeenye wal gorfannee akkaataa deemsa keenyaa tolfanna. Qaawwi wayi banamnaan ajandaa godhannee bal'isuu malee qaawwa sana cufuu dandeettiin qabu. Amma deengadda birii miilina 16 sassaabamee gargaarsi abdii haa dhaabbatu jedhan. Gaafa isa kana jennu akka amantiitti dubbachuu qabu. Ba'a waa'ee amantii keessa. Abdiin Oromoodha. Bakka akka Oromootti gargaara. Abdiin nama bakka akka namaatti gargaara. Haadha manaa isaatiin mana keessatti wal dhibee zayitiitti naxxe. Dhimma amantiin jiru maal fudhatanii qeetti galtan akka amantiitti. Akka sabaatti dubbicha ilaalaa. Akka namaatti dubbicha ilaalaa. Waa hunda fudhatanii mee fiiginaati. Miidiyaa irratti beekamuuni salphaadha jarri keenya. Namni immoo nama beekamtii qabu jala fiigaa jira malee nama beekumsa qabu jala fiigaa hin jiru. Warri Rabbi beekamtii isinii kenne adiraa of ilaalaa dubbadhaa, of qusataa dubbadhaa. Namni gaafa isinii waa jedhu eenyummaa keessan duddubbee kaa'ee dubbata. Amantii keessan duddubbee kaa'ee dubbata. Waa of keessa gad ilaalaa waa dubbadhaa. Of qofa bakka bu'aan jirtanu gaafa miidiyaa kana irratti baatanii waa barreessitan, gaafa miidiyaa kana irratti baatanii waa dubbattan. Kan kiristaanaa amantiin kiristaanaatiin namni isinitti maxxansa. Kan musliimaa amantii musliimaa isinitti maxxansa. Gaafa dogongorri jiraate. Kan sabaa Oromummaa isinitti maxxansa.
of qofa bakka buutanii miti miidiyaa kanarratti gaafa dubbataa jirtan. Amantiitis hin duuba jira, eenyummaatis hin duuba jira, biyyummaatis hin duuba jira, gandummaatis hin duuba jira. Maqaa nu waliin balleessinaa, maqaa nu balleessinaa mee. Waa dogongorri wayii gaafa uumame sirreessaa malee dogongoricha saaxiluun wanti bu'aan dhufu hin jiru. Booddee kana immoo wama fokkuu qofa deemaa jira. Waan hin ilaalle faa isinitti fakkaata. Wallaahi dhokadheetuma hin ilaal hin dubbadhu. Gabaa ajandaan jiru takkaa dhaabadheen beekan. Hin dhaabadhus. Bakki ajandaa kabajaa namaan qabdu. Yoon dhaqe nama maatii kootu maqaan badaa, amantii kootu maqaan badaa, eenyummaa kootu maqaan badaa. Ajandaa wayii gaafa dhufu hin dubbadhu an ajandaa sanarra. Callisuudhaan hin dabarsa. Mee callisaa dabarsaa kan sirreessu asirreessu. Amantii barbaade hordofuun mirga abbaati. Maa dhufe maa deeme hin jedhina. Ofii keessanii waan irra jirtan jabeeffadhaa. Inni wal waamu, inni dhufe haa dhufu, inni deeme haa deemu. Waa wayii garuu nu hiisinaa. Kabajuma nama dhabsiisa. Dhimma abdiittan deebi'a. Abdiin immoo haa gargaaramu. Ilaa abdiin kun ilaa amma fakkeenyaaf siichi fuula isaa duriitti hin deebi'u. Mooraaliin isaa cabeera. Deebees hojjetachuu hin danda'u. Abdiinis dhimma amantii musliimaa qofa irratti fe'uu hin qabu. Amantiidhaaf jecha hin gubanne. Garuu abdiidhaa miiliyoonni 50 walitti qabamuuf ammallee. Dhugaa wayii barree kaanee waa wayii bareechina. Inni miiliyoona 16 miti miiliyoonni 60 walitti qabamuuf. Mucaan kun haamileen cabeera. Siichi akkamamee yoo dhufe immoo tokko gargaaramnaan Oromoon itti deebi'ee lamaan gargaaru. Duraan gargaarree akkamsiimne jedha osoo waa wayyaa bitamuuf jedhe namni gargaaru hin jiru. Carraa kanaan immoo osoodhuma birriin bareedaa walitti qabamee fi immoo bareedduudha. Akka namummaatti gargaaruu dirqama qabna. Akka sabummaatti gargaaruu dirqama qabna. Akka amantiittis gargaaruu dirqama qabna. Obboleessa keenya musliimaati. Obboleessa keenya dhiigaati. Lammii Itoophiyaati. Nama ilma namaa akka keenyaati. Aangilii sanaan nama gargaara. Waa fudhatanii qeetti hin galinaa miimi. Dhaloonni dhufu maallurraa barata laata. Isaa meejarri keenya. Waa argi kana hin ho'isina. Wooma hargi kana fudhattanii miidiyaatti hin fiigina. Waa wayii balbala cufannee sirreessuu habarruu. Barrii bannee nama alaa olitti galchinee qe'ee keenya. Diinqa keessa maaltu jira bukoon keenya maali namni alaa dhufe akka inni nu baru hin goonu. Isa kana hanqina akka sabaatti qabnaa akka amantiittis qabna fudhadhaa. Liqinsa. Inni mucaa kana gaafa inni islaamu daqiiqaa muraasa booda islaamummaa qabatee liivii seenee islaamummaan damma islaamummaan aananii qalbii teessan qulqulleessaa waytuma inni jedhe balaw maaltu deemaatiin hin jiraa jedhe wallaahi hin beeyti. Namni ani ittiin himin hin jiru. Namni ani ittiin himin ijoollee warra sheekotaa ka isa wajjin deemuttillee tokko tokkoon ijoollee tana gorsa. Islaamummaan damma jechuun hin deemtu. Islaamummaan aananii jechuun hin deemtu. Arkaana qabdi. Seera qabdi. Sharxii qabdi. Ijoollee tana gorsa. Jedheetiniin dubbataatiin ture. Jarattillee himee jechuudha. Gaafa abdiin baaleen dhufe waan salaataa beekaa mucaan kun abdii raggaasaa kun attahiyyaata beekaa namni martuu ka waliin deemu bakka ulamaa'iin gugurdaan jiranitti isa dura ol kaasan. Isa tolka qaala Allahu jechuun beeku mucaan kun barreeffatee yoo jedhe malee maaliif ijoollee tana akkana gootan mee barsiisa ati Assalamu alaykum jechuun beeku. Ka islaamummaa har'a asii bakka feetan isa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jechuun beeku viidiyoo inni kalee fi arra gadhiise deema dhaggeeffadha kottara soofisa. Wallaahi wa billaahi waggaa guutuu dubbataa ture warra hiriyoota isa wajjin deemuunillee jarana islaamummatti dhufuun namni gaariidha nama hedduutu islaame ijoollee tana waa'ee islaamummaa barsiisa. Ummata kiristaanaa qalbii cabsite yoo seeraan iskara islaamummaatti yaamte rakkinnan qabu. Iyyesuus nama jechuudhaan Iyyesuus ammootu waaqaa miti jechuudhaan islaamummaan hin deemtu. Awwala ufii haa barattu ijoolleen tuni waa hin beeytu jedhee waggaa guutuu iyyaa ture waggaa guutuu sila jibbaa dhuunfaa irraa qabdaa jedhee haga namni natti dubbatu jechuudha. Kanaaf har'a santu ol bahe waan taateef wanni an amma dhaamu yoo ka jiraatu taate namni keenya ka sooshaal miidiyaa irra jiru kuni waa hin hubatu. Ijoolleen karoora mataa ufiitiin ittiin deemtu milkeeffatteetiin hin jirti. Mijjaahee fiitiin hin jirallee najaxuu fiihaa. Dhugaa isinitti himan milkaa'aniitiin hin jiran. Ati hammootu ammas as deebiteetiin waliin arrabsina. Kuno arrabsitanii islaamummaa keessaa baaftanii gab jedhaa jettaniitiin waliin xiqqeessina walirratti duula hin godhina ijoolleen duraanuu islaamummaa jechuun salaata. Ndageetaniimi namni ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadun rasuulullaahi jedhee yoo salaatan qabaatiin islaamummaa wayituun jiru. Osoo fedheetiin maqaa kanaa miti maqaa nabi Muhammad sanuu fudhatee ani nabiyyi jedhe.
ujoolleen tun hagam salaatti hagam ibaadaa qabdi jettanii uf duratti deebitanii laaluu qabdan. Islaamummaa keessaa ebelutu arrabsee baase, islaamummaa keessaa ebelutu jechaan ammootu waraana islaamummaa nuu dhiiftee deemte jecha jedhu kana namni islaama taate. namni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna muhammadun rasuulullaahi jettu nama islaamaa tokkoon akkana jettee quba ittiin qabin ujoollee waa yaadde adeemsa ufii ka irra dhufteetiniin jette karoora ufii galmaan gahannaaniin isinii dhiisee hin deema jette walirratti duula hin godhinaa. Ani dhaamsa kana isinii dhaamu barbaada kara kiyyaa baarakallahu fiikum. Haganuma jette amma akiraa isinii dhaamne irraa bu'u. Ammallee waan inni isiniin anis Sumayyaa yoo hidhaanaa baaste Oromoon jechuudha fuudhee haadha manaa godhadhee ilmaan irraa horee isiniin agarsiisa jechuudha. Sagalee tiyyatan sheer godhaa addunyaarra waliin nagaa please maaloo uummata Oromoo biraan nagaa abbootii amantaa biraan nagaa manguddoota biyyaa biraan nagaa haati Sumayyaa hidhaanaa baasaa yaaboo anaa fuudha yaaboo please waan isiin rakkattee mana hidhatti galte san gartee anaatu firiidama kanaaf jaalala firiidama waa hunda akka isin bilisoomtu na godhe jechuudha. Sumayyaa jaartii Abdii tan gartee zeeta itti naqxee gubdee mana hidhaa qabbanaa fi qorraa fi beelaa fi waa hunda rakkachaa jirtu san Oromoon guutuun akkan daganne. Akka dhugattiin baanaa beekan maanta kan naasoo jiru maaliif yoo jettan obboleessa keenya Abdii Oromoon dirmattee fi waan danda'an hunda waan ilmi namaa danda'an hunda godhanii fi maallaqa illee hedduu naqanii fi gargaaranii jiran jechuudha. Achumaanuu mucayyoon tun jaalala isaatiif jecha akkas goote malee diinummaa fi miti. Rakkoo yeroo isaan san wajjin jiraataa turan jidduu mudate irraa kan ka'e hammeenyi sun gartee isii hanga lubbuun of dabarsitu irra gahee jennaan isaa sajjeeseetiin dooyyattee waan san goote jechuudha. Waan kana gaa diinummaa biraa walitti hin qabanii jaalala isaan lamaan jidduutiitutu waan kana fidee jechuudha. Qacallu beekama jaalala waan ta'eef jecha. Amma gaa isiinis eega inni kana furamee gargaaramee gartee kabajameen boodatti isiin illee dagatamuu qabdu. Maali jennaan gaa jarri kun diinaa miti jaarsaa jaartiidha. Waan takka beekuu qabdan. Jaartii yoo jaarsa jeesse gumaan hin jiru. Galtee kanaaf jecha manni murtillee itti murteessaan jiru seera Itoophiyaa keessa seera bareedaa tokko jira. Maaltu jiranii beektanii manguddoon nama mana murtii wal dhaabee wal hasasu jiru. Lubbullee wal galaafate jechuudha. Manguddummaan fudhattee dubbii san fixxee gumaa kafaltee nama san walitti araarsu akka addunyaa rabbii uumatanatti seera Itoophiyaa qofaa qaba. Kanaaf jecha Oromoon abbootiin gadaatii fi abbootiin amantii guutumatti Sumayyaa binti Abubakar Siddiq maqaan isiitu Sumayya bareedina gartanii hidhaa baasanii anaa fuudha bahuu qabdi hidhaadhaa bilisoomuu qabdi isinis akka abdiin bilisoometti saniif jecha sagalee tiyyatan sheer godhaa addunyaarra waliin nagaa please maaloo uummata Oromoo biraan nagaa abbootii amantaa biraan nagaa manguddoota biyyaa biraan nagaa haati Sumayyaa hidhaanaa baasaa yaaboo anaa fuudha yaaboo please obboleessi keenya silaan lamata wajjin jiraatu haa hiiku faskii haa godhu niqaa anaa fuudhaa jechuudha. Kanaaf jecha sheer godha abdiin bilisoome abdii dagadhaamu booda waa'ee Sumayyaa irra deebi'aa Sumayyaan haa gargaaramtu hidhaa haa baatu akka namatti deebitee gadhaabattee haa jiraattu jaa viidiyoo sheer godha addunyaarra waliin gaana geetti. Abalu tokko amale Allahu akbaru abalu qabare tasgabbaa waa'ee nama takkaaf lamaan namni akka inni haasa'u hojii takka yaadin bari suuta addaan baafadhu suuta je'ii bari yoo feetes amanii san booda yoo feetes kafari kan je'e quraana burqaan dhumne bahari jedhe baay'ee abbaa manju amantaa islaamummaan naamusa islaamummaan tasgabbi ijoollee teenya tasgabbaa waa'ee nama keessaa ba'a waa'ee kasan jiraadha anamni islaamaa tokko amantii jijjimaa irra jee wanni jee diilii guddaa miti anaaf kan islaamummaa keessa jiru islaamummaan badhaasa nama rabbiin isaan fadheet duniyaa rabbi abbaa fadheef kan maallaqa abbaa fadheef kan rabbiin islaamummaa nama jaalatuuf kan akka barannetti islaamummaa warqiidha islaamummaa keessa maaltu jira naamusaa jira tasgabbii jira islaama tasgabbaawaa mi'aawaa ka ollaa jaalatu ka waa'ee namaa keessan seenne ka waa'ee isaa jiraatu ka rabbii isaa kadhatu gizee hunda rabbii isaa zakkaru masgiidni keenyas akkas ta'uu qaba bakki hundi akkas ta'uu qaba bakka waa'ee duniyaa itti faarsinu miti abaluu dhiiraa kan haaree na dhiisi kana keessaa bahe guddina rabbii keeti namoota duniyaa gurguddaa qaba akkana ziqziq jaanii rabbii isaanii booyan halkan guyyaan hariiroo rabbii keenyaaf nu gidduu jiru cimuu qaba duniyaallee akkasitti waan guddaa goonee walirra faarsuu hin qabu waa'ee naamusaa waa'ee kabajaa obbolummaa duniyaa keessaa habaan namni islaamaa boobar sahabaan akkana boocheet gaara kana dahaba jijjiirteera hariiroon nuti rabbii keenyaa wajjin qabnu cimuu qaba guddinee duniyaa walirra faarsuu hin qabnu waa'ee makiinaa qaalii abalumaa rigiyooma duniyaa walirra faarsine bakka hundatti bakki hundi bakka rabbii keenya itti zakkaru bakka rabbii keenya itti kadhannu bakka rabbii keenya itti abbannu ta'uu qaba islaamni naamusaan beekama kanaafuu nagaa waliin dhorkina dhiisaa nama bakka waa'ee nama itti dhiisaa qadeema